Ashamaa harka fuunee maatii kaasuushoo akkam jirtanii fayyuma keessanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabna. Nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaalannaa. Egaa har'as deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo maal fiddee uftee bal'attuun jechuu keessaniin oolu egaa akkuma guyyaa duraa bitadhaa jedhee gasiniis egaa raada goromsa yookiin ammoo sa'a tokko aleessaa viidiyoo lama egaa kassaatti fi kan raada ture. Har'a immoo egaa akkuma bitadhaa isiniin jedhe gurgurames immoo gurguramee jira. Obboleettiin teenya baga gammaddee jechuudhaaf dhufee har'a. Raada kana jechuudha. Guddaa fakkaataa maalii jettanii baay'een keessanii guddaa miti. Isinitti mee waggaaf ji'a lamaa jechuudha. Achi rimaa kaasee jira jedhanii maatiin isaatillee rimaa kaasee nuti garuu doktora argannee marfeen kennisiisneef faranjiin immoo marfee malee kormaanii miti kan gizee baay'ee jechuudha. Maaliif marfee yoo ta'e si fayyada. Gurgurachuuf illee raaddi gatii namaa baasaa mirgosoota akkasuma gatii baasaa. Kanaaf kormarra marfee wayyaa jechuu barbaadetanii. Innaa kanaaf iyyuu egaa obboleettiin keenya tokko bitatteerti dhugaa dubbachuudhaaf raada kana ishiinis asirratti hin argiti. Obboleewwan ishiitis hin arganii baay'ee kan biyya alaa jiran nama lama. Ala kan jiranii biyya keessattis kan fayyadaman hin jiranii akkuma keenya alarraa galanii kan biyya keessatti yuutuubii hojjetanis ni jiru. Raada kana bita'u malee jettee kinoo guyyaa eeggadda laaltee har'a uftee laaltee obboleettii kan alarraa galetu jira. Ishiin bittee fi deemtee jechuudha. Raada ishii oofattee birrii ishii dabarsitee fi argitanii bakka waan gaarii akkanatti tasa bareedanii jira Oromoon tasa bareedu dhugaa. Amma obboleettii keenya kun itti yaannetti dura arginaan bakka addas na jedhetti amma laa maatii bira ga'e immoo ana dubbistee surtee maatiin ishii qal'aaluma hin jaalanne maaliif nurra warra duraanii warra jajjabaatu waa'ee warii beeka waan ta'eef waa'ee warii aannanii warra jajjabaa warri baadiyyaa sirriitti beeku jechuudha. Warii aannanii maal akkanatti ilaalanii hin beeksisanii warii aannan qabuuf hin qabne jechuudha. Osoo naliinuyyuu amma nuura isaanii ilaalanii dirra isaanii ilaalanii kun warii aannaniiti warii aannaniif ta'uu jedhan. Innaa wantaanis kun immoo warii aannan hin qabne jedha. Innaa maatiin kiyyaa baay'ee naa gammadee baay'ee naa jaalatee naa galatoomii bal'atuu naaf jiraaddu waggaa hibbaa garuu waggaa hibbaa hin ga'u gifteetiyyaa atillee naaf jiraaddu. Egaa ani waggaa hibbaa rabbi yoon ta'e waggaa hibbaa beeku lakkee waggaa hibballee na wusobu 70 waaduu ga'e. Garuu 70 mee abjuu rafeetan abjuun ta'e garuu waggaa hibbaa fi 10 teessanaan jette. Innaa kanaaf ingidii na eebbistee dhugaa sirriitti isiniin jedhaa bitattee kinoo obboleetti bitee fi namni koo ilamaa seetan obboleewwan keenya. Rabbi ijoolleen namni waggaa takka isa ta'u ijooma takka biyya hambaa qambase namaa yaada. Nama saba warri biyya keessa garuu homtuu namaa yaadu rabbi biyya hambaa kan deemeen alatti kan biyya keessaa namaa yaadan garuu jira tokko garuu akkatti hojjetanii fidassan hin beekan rakkoo ijoolleen teenya keessatti dabarsitu amma namni beela'ee eebatee kan uffatu abu baay'eetu jira dhugaa anuyyuu argeen jira qammaseen jira jechuudha dhugaa mana wayii waggaa lama hojjete tokko na beelessee bakka beeluun nyaanni hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha nyaanni hin jiru bakka baay'een beelaa ture yeroo sanitti gina waaqayyo galatu egaa achi keessa isinan bahee egaa namni waan baay'ee keessa dabarsa. Waan baay'ee dabarsa birriin tun akka laayyetti nuftu akka qallaalitti nuftu dhugaa dafqa ofiitti fixanii kan dhiiga ofiitti dhangalaaseetu fida jechuudha. Irra caalitti beela'eetti eebate sanirraan immoo osoo qabanuu ittiin hin nyaatanii ittiin hin dhuganii odoo bakka itti sassatanuu walitti qabatanii dhugaasitti fidanii kan jalaa nyaatu meeqatu jira. Isinitti mee guyyaa eeggadda akkanatti 9,000 obboleessa irratti ergatte obboleessi jalaa nyaate keessaa kuuwwan abbaa qabdi sila abbaa irratti maan erganneeyya. Abbaan sun amma dullooma yoo ta'e immoo obboleessan hangafaa qabaattan akka abbaatti ilaaltanii inni fiigee ergi ga'ee naa bitaa naa ijaaraa isatu wayyaa amma yeroo jijjiiramaa kanatti inni bakka waan hunda beekaa. Naa kanatti obboleettiin keenya illee nyaatamte. Kanaaf egaa waan akkanaa waaqayyo namaa oolchu inni garuu manatti jaarratti hin beeku birrii ani hin beeku kaawwanne birrii ishiin irratti hin ergine jedhee isin kaadha gaafa galte garuu gaafatti ishiin innaa kanaaf obboleettiin keenya maraada kana bitattee warri bitachuu barbaadde sa'a ittaanu kana saani ittaanu kun jechuudha raada ishiin kan bitatteen
kuma dhibbaa fi 50 bitatte itti aanus hin jira koottaa.